Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftan keenya kanneen channel akkasumsin garatin hordoftan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Tole egaa hordoftan keenya barnoota keenya kanarraatiin walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti Wifi yookiin ammoo jechuudha Wifi networkii akkamitti akkasiin paaspoortii isaa jijjiirachuu dandeettan isinitti agarsiisa. Maxxumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara channel akkasumsin haadha dhuftan barnoonni keenya isinitti tole. Channel keenya subscribe godhaa barnoota dabalataa achirratti gadhaasin jedha. Viidiyoo keenya kan daawwatan ammoo yoo jaalattan like godhaa hiriyoottan keessaniifis dabarsan jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha paaspoortii Wifi isaa jijjiirachuudhaaf maal gootu Google Chrome keessan ni galtu jechuudha. Google Chrome keessan erga galtanii booda jechuudha. Tenda wallis fakkeenyaa fi tenda wallis rootarii jechuudha kan isinirratti jijjiirachuu dandeettan. Akkasuma jechuudha gosa Wifi'tiin jechuudha Wifi keessan isa diishii Wifi xiqqaa mana keessa kaawwatan san jechuudha. Isa maqaa isaa ilaaltanii Google irratti maqaa isaatiin search gootu jechuudha. Sanii miti yoo ta'e yeroo jalqabaaf Wifi keessan galchitan jechuudha. Eddoo paaspoortii jijjiiratan liinkii warri isiniif kennu liinkii sanii gaafatu jechuudha. Warroonni tenda Wifi fayyadamtan keessattuu speeshaalii ijoollee warroonni South Africa fa'aa keessa jirtan jechuudha. Tenda Wifi warroonni fayyadamtaniif jechuudha. Tenda Wifi kana liinkii isaa jechuun ammoo lakkoofsa isaa jechuudha. Lakkoofsa irratti jijjiirachuu dandeettan isiniif ka'a jechuudha. Kallattiidhaan Google keessa isin galcha. Lakkoofsi kana akka isiniif barreessatti yoo barreessan kallattiimaan Google keessa isin galcha jechuudha. Description viidiyoo kana jala argattu. Kanaaf jechuudha maal gootu tenda Wifi kana jechuudha. Tenda wallis rootarii kanarratti kiliikni gootu sana booda jechuudha erga haala kanatti isiniif banama jechuudha. Haala kanatti isiniif banama. Erga inni haala kanatti isiniif baname maal gootu as sarara sadan kanarratti ni cuqaaftu jechuudha. Erga sarara sadan kanarratti cuqaaftanii booda maal gootu wallis settings eddoo jettoonatti deebitanii ammas ni cuqaaftu. Sana booda akkuma agartan jechuudha fuula maqaa jechuun yookiin ammoo Wifi keessanii isiniif baasa jechuudha. Paaspoortii fakkeenyaa fi maqaan Wifi ni fayyadamaa jiru isa kana jechuudha. Fakkeenyaafis mana kaashtoo fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Inni biraa jechuudha kuni paaspoortii jechuudha. Paaspoortiinis isa kana jechuudha. Maal gootu paaspoortii kana irraa hiixanii jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa kanaan jijjiiruun barbaadu ammaaf jijjiiruun barbaadu garuu ammoo isin dura jijjiiradhee jira jechuudha. Maqaa Wifi keenya isa kana an fayyadamaa jiru kana isa kanan ture jechuudha. Kanaaf isin maal gootu as boordii maqaa kanarratti al tokkoof yeroo cuqaaftanitti maqaa duraanii san irraa haqxanii maqaa barbaadan san irratti guuttattu jechuudha. Sana booda gabbuutanii maal gootu ammas asirratti eddoo paaspoortii kanarratti sanduuqa paaspoortii kanarratti kiliikni gootu. Sana booda sanduuqa paaspoortii kanarraallee maqaa san haqxu erga haqxanii xumurtanii booda maal gootu as eddoo kanaan jechuudha jala gabbuutanii eddoo okee jettuun argattu okee gootanii xumurtu jechuudha. Erga okee gootanii xumurtanii booda maal gootu Wifi'n keessan guutumaan guututti keessaa isin baasa jechuudha. Yookiin ammoo Wifi'n keessanis isiniif hin hojjetu jechuudha. Kana jechuun gana paaspoortii haara jalqaba boodarra itti guuttan san itti guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf paaspoortii keessan as siitingii keessanii galtu jechuudha. Siitingii keessan keessa erga galtanii booda paaspoortii keessan bakka duraaniitti deebitanii paaspoortii keessan itti guuttu jechuudha. As jechuudha fakkeenyaaf maqaan isa kana jechuudha. Maqaan fakkeenyaaf dura jalqaba isin agarsiisaa ture isa kana asitti deebitanii paaspoortii Wifi keessanii itti guuttattu jechuudha. Egaa Wifi paaspoortii keessanii kan haala amma itti jijjiiratan san erga itti guuttanii booda xawaalii isiniif dalaga jechuudha. Haala kanatti paaspoortii Wifi keessanii jijjiirattu jechuudha. Egaa paaspoortii Wifi jijjiirachuun maaliif isin tajaajila yookiin ammoo maaliif nu fayyada yoo jettan jechuudha. Paaspoortii yookiin Wifi keessan jechuudha nama ollaa haa ta'u nama kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Qarshiidhaan yoo hiitaniif yookiin ammoo paaspoortii keessan san akka bizinesaatti Wifi keessan san akka bizinesaatti yoo tajaajilamaa taatan namni deebi'ee yoo isiniif kaffalu jechuudha. Paaspoortii san salphumatti jalaa jijjiirtanii akka namni sun hin fayyadamne gochuu dandeettu jechuudha. Kanaaf haala kanatti waan hundaa Wifi keessanis sirreeffachuu dandeessu jedha. Tole egaa hordofan keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufe kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwataniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.